Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooheerzii 1775 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Diddaa uummataa keessumaa warraaqsa xumura gabrummaa qeerroon Oromoo finiinsaa jiruun qarqara boollaa kan jiru sirni wayyaanee karaa mana maree ministeerotaa baanuun guraandhala 16 bara 2018 biyyattiin labsii yeroo muddamaa jala galuu ibseera. Kana irratti fuuleffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan sinee isin biraan geenya. Warraaqsa xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti godina Jimmaa fi godina Wallagga Lixaarraa haala naannicha keessaa akka nuuf ibsaniif jiraattota naannichaa haasofsiifneerra. Xumura sagantaa keenyaa irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa. Oduu kan isiniif dhiyeessu Jaalwaaqoon Ooleetii waliin turaa. irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an Waaqoon Ooleeti. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraatti finiinaa jiru ukkaamsuuf humnoonni wayyaanee uummata hiraarsuu itti fufuun ibsame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti guraandhala 16 bara 2018 godinaalee Oromiyaa akka Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Arsii, Wallaggaa Bahaa fi Wallaggaa Lixaa magaalaalee hedduu keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa jabaan finiinaa jira. Akka kanaanis godina Jimmaatti uummanni fi qeerroon magaalaalee Jimmaa, Haroo, Yabbuu, Bulbuloo fi Gembee haga Aggaarootti walumaa galatti bakkoota hedduutti hiriira bahuudhaan warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa akkaan jabaatee dhageessisuun mootummicha dhiphoo hamaa keessa seensisaniiru. Akka jiraattonni naannichaa sagalee bilisummaa Oromoof yaada laatanitti hiriira lammiileen 5,000 ol ta'an irraa qooda fudhatan kanarratti dhaadannooleen adda addaa dhagahameera. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti jiraattota godinichaa haasofsiifneerraa oduun booda isinii dhiyeessina. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kun daran jabaachuun baha Oromiyaa Yuunivarsiitii Haramayaatti mormiin jabaan taasifamaa ooleera. Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee fi Wallaggaa Dhihaa Dambidoollotti qeerroon dargaggoonni Oromoo uummata Oromoo naannichaa waliin ta'uun dhaadannooleen mootummaa gabroonfataa kana balaaleffatanii fi mirga abbaa biyyummaa isaanii, bilisummaa fi walabummaa isaanii dhugoomsu dhageessisaa ooluudha. Odeessi maddeen keenya irraan dhaqqaban kan addeessu. Mootummaan wayyaanee humnoota addaa dhalattoota saba Tigree qofarraa ijaaraman
duula waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uun kan jedhuun godinaalee dhiha Oromiyaa keessa bobbaasuun saaxilame. Akka odeessi gurraandhala 15 bara 2018 nu dhaqqabe addeessutti torbee tokkoof waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu kan jedhuun dhama'aa ture kan honga'e murni TPLF humnoota addaa amanamoo isaa tahan gurraandhala 10 bara 2018 irraa kaasee godinaalee baha Wallaggaa fi lixa Wallaggaa keessa bobbaasuun ummata goolaa jira. Murni qarqara dhabamaarra gahe TPLF gammoojjii fi onoota baha Wallaggaatti argaman keessaa Guduruu, Amruu, Fincaa'aa fi Jaartee keessa humna qabu hunda bobbaafatee torbee tokkoof waraana bilisummaa Oromoo balleessina kan jedhuun sakattaa geggeessaa turus irraa milkii waan dhabeef tooftaa shira haaraatti baafateen jiraattota goolaa jira. Akka kanaan ergamtoota afaan Oromoo hiikaniif offaanaa bobbaafatuudhaan halkan manneen jireenyaa lammiilee irra naanna'anii nuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuun nyaataa fi gargaarsa adda addaa gaafachuun warreen nyaata laatanii fi simannaa godhaniif hidhatti guuruu irratti argamu. Kana malees jiraattota naannolee kanneen hidhannoo manaa qaban shiraa fi tooftaa basaasummaa ibsame kanaan hidhannoo irraa hiikkataa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan humnoonni diinaa kunneen gurraandhala 11 bara 2018 ona Amruu keessa obbo Faqaadaa Baay'isaa irraa hidhannoo kan hiikkatan yoo ta'u namoota biroo ammaaf maqaan dhaamuun hin feessine irraa ammoo erga hiikkatanii booda guyyaa tokko booda doorsisaan akka dachaasaniiftu ibsame. Gaafa gurraandhala 12 bara 2018 irraa kaasuun tooftaa shiraatti gargaaramuun duula uummata hiraarsuu fi qawwee irraa hiikkachuu itti fufuun naannolee gammoojjii sulula Fincaa'aatti eegaluudhaan Guduruu, Amruu fi Jaarteetti bobbaa eegaluuf akka jirantu saaxilame. Waan ta'eef jiraattonni naannoo kanneenii tooftaalee diinni itti dhimma bahu kanneenitti dammaquun akka of eeggannoo feessu taasisan dhaamsi dabreera. Gubachuun mana hidhaa godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessa jiruutiin wal qabatee dhukaasa humnoonni wayyaanee bananiin lubbuun lammiilee galaafatame. Akka odeessa gurraandhala 16 bara 2018 nu dhaqqabeetti gubachuun mana hidhaa magaalaa Shaashamanneetti argamuun wal qabatee dhukaasa humnoonni wayyaanee hidhamtoota irratti bananiin lubbuun nama tokko yoo galaafatamu kanneen biroo 3 caalan ammoo madeeffamanii jiru. Hidhamtoonni balaa ibiddaa ta'e jedhamee akka qabsiifame himamu kanarraa hafan dirree irratti walitti qabamuun humnoota waraanaa wayyaanee hamma funyaaniitti hidhataniin marfamanii tikfamaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u gariin isaaniis ni miliquu sodaa jedhuun manneen hidhaa sirnichaa kan birootti dabarfamuun himamaa jira. Balaa ibiddaa kanaan jeequmsa guutummaa biyyattii keessaa sirnicha dhaabsiisuuf goolaa jirurraa kallattii xiyyeeffannaa jijjiirsisuuf humnoonni badii TPLF ta'e jedhanii raawwatu akka hin oolle dubbatamaa jira. Odeessuma wal fakkaatuun warraaqsa ummataatiin dhiphuu hamaa keessa kan seene mootummaan wayyaanee hidhattoota isaa humna agaazii ummata naannawa sana jiru irratti bobbaasuun boombii imaammaanessu akka irratti darbatanii fi dhukaasa akka irratti roobsan taasisuudha maddeen keenya dabaluun kan ifa taasisan. Tajaajilli neetwoorkii Wi-Fi magaalaa Shaashamannee adda kutamuunis barameera. Oduu xumuraatiin humni waraanaa goolessituu wayyaanee ilmaan Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota Oromoo mana hidhaa irraa gadi lakkifaman simachuuf imalaa turan daandii irratti dhaabuun dhukaasa itti bananiin lubbuun namootaa galaafatame. Godina Arsii magaalaa Itayyaatti gurraandhala 14 bara 2018 lammiileen Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota mana hidhaatiin lakkifaman simachuuf magaalaa Shaashamannee irraa konkolaataa hedduun gara Adaamaa imalaa turan irratti dhukaasa humnoonni wayyaanee bananiin lubbuun namoota lamaa galaafatame kanneen biroo hedduun akka madeeffaman odeessinu dhaqqabe ifa taasiseera. Namoota konkolaataa 57 suuraalee warreen hidhaa gadi lakkifamanii fi alaabaa abbaa gadaa qabatanii Shaashamannee irraa gara Adaamaa deemaa turan kunneen humnoonni tikaa fi ergamtoonni wayyaanee magaalaa Itayyaatti dhaabsisanii deemuu akka hin dandeenye dhorkuu fi alaabaa fi tiishartii isaanii irraa fuudhanii cicciruudhaan wal qabateeti kan wal dhabbiin uumame. Humnoonni diinaa kunneen qabeenyaa uummataa kan akka moobaayilaas irraa saamaa turuun ibsameera. Hidhattoonni diinaa kunneen dhukaasa banuun lammiilee balaaf affeerutti dabalee namoota gariis qabanii hidhuuf yaalii taasisanis mormiin uummataa itti cimuurraa gadi lakkisaniiru. Rakkoo sirni abbaa irree xaxeen naannichatti uumee fi mormii qeerroon naannichaa geggeessaa jiruun kan yaadda'e mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa dabalataan gara magaalaatti galchaa akka jirutu barame.
gocha hammeenyaa kanatti dallanuudhaanis ummanni fi qeerroon onoota godina Arsii kanneen akka Saguree, Xiyyoo, Itayyaa fi Zuwaay Dugdaatti hiriira bal'aa geggeessuun sirna EPRDF TPLF balaaleffataniiru. Hiriira Zuwaay Dugdaatti adeemsifame irratti lubbuun nama tokko humnoota sirna nama nyaataa yoo galaafatamu namoonni 3 kan biroo ammoo miidhaan irra gaheera. Naannichatti lagannaan gabaa fi fincilliittuma fufee jiraachuu odeessi maddeen keenya irraan dhaqqabe hubachiiseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'a. dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena. Diddaa uummataa keessumaa warraaqsa xumura gabrummaa qeerroon Oromoo finiinsaa jiruun qarqara boollaa kan jiru sirni wayyaanee karaa mana maree ministeerotaa baanuun guraandhala 16 bara 2018 biyyattiin labsii yeroo muddamaa jala galuu ibseera. Kana irratti fuuleffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa. ummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo labsii yeroo hatattamaa wayyaanee ilaalchisuudhaan. Labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency jechuudhaan kan wayyaaneen guyyaa kaleessaa guraandhala 16 bara 2018 ammas deebisee labse kun bu'uura seeraa kan hin qabne, haala jiru kan hin calaqqisne, tuffii mootummichi ummataaf qabuu fi maal na dhibdee akkasumas of tuulummaan kan guutame tarkaanfii gara jeequmsaa badii fi diigaminsa waliigalaatti geessuudhaan akkasumas itti fufaa fi haaromsa labsii lolaa mootummichaan ummata irratti duraanuu labsamee dhaabbattummaan hojiitti hiikamaa jiruutiin. Kun ammoo tuffii wayyaaneen har'allee ummataaf qabuu fi ummata wajjiin xiiqii qabachuusaa agarsiisa. Humni kamuu ummata wajjiin xiiqii qabatee ummata moohuu hin danda'u. Ummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu. Mootummaan Itoophiyaa kan adda bilisummaa ummata Tigraay adda waawiidhaan hoogganamu ummata Oromoo irratti lola kan labse har'a osoo hin taane bara 1992 akka addi bilisummaa Oromoo chaartara mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee baheen erga sanaa kaasee waggoota 27 dabraniif addi bilisummaa ummata Tigraay adda waawiin ummata Oromoo wajjin lola dhaabbataa keessa jira. Waggoota kanneen hunda wayyaaneen humna waraanaa maqaa humna ittisa biyyaa jedhuun ijaarratee fi humna poolisii akkasumas humnoota tikaa security forces ijaarrate hundatti dhimma ba'ee qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuu fi dhabamsiisuuf jecha lola ummata Oromootti bane kanaan ajjeechaa jumlaa, hidhaa, saamicha qabeenyaa fi qeerraa humnaan buqqisuu dabalatee yakka sanyii duguuggii yookiin genocide ummata Oromoo irratti raawwachaa yoo nagahem. Gariin yakkoota kana yeroo adda addaatti adda bilisummaa Oromootiin dhaabbattoota mirga dhala namaa adda addaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International, Human Rights League of the Horn of Africaatiin gabaafamaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee yakki mootummaa adda bilisummaa ummata Tigraay adda waawiidhaan ummata Oromoo fi ummattoota biroo irrattis dalagamaa turee fi jiru kan hanga ammaa ifan bayinii fi hin gabaafamiin hedduudha. Yakki bal'aa fi suukkanneessaan mootummaa adda bilisummaa ummata Tigraay adda waawiidhaan ummattoota irratti dalagamaa turee fi jiru kun fuula dura qorannoo gahaadhaan deeggaramee seeratti dhihaachuu waan qabuudha. Ummattooti biyyattii keessattuu ammoo uummanni Oromoo gidiraa ulfaataa mootummaa adda bilisummaa ummata Tigraay adda waawiidhaan irra ga'u kana ofirraa dhaabsisuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaniin yeroo dhiyoo as mootummaan farra ummataa ta'e kun akka hamaatti jibbamee fi dadhabsiifamee farra ummataa fi farra dimokiraasii ta'uun isaatiis hawaasa addunyaa duratti
saaxilamee jira. Kanarraa kan ka'e ummata akka barbaadetti to'achuun hafnaan keessa isaattuu wal dhuunfachuu dadhabee rakkoo hamaa keessa seenee jira. Xumura bara dabree muddee bara 2017 walgahii koree hojii raawwachiiftuu Addiwaawiin gaggeeffateen rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa biyyattiin keessa seentee jirtu hundaaf maddii rakkoo hooggana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Addawaawii ta'uu ifatti amanee fudhachuudhaan miidiyaa qabuun uummata dhiifama gaafachuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee sana boodas tarkaanfii mootummaan kun fudhachaa jiru uummatuma anatu sitti balleesse jedhee afaaniin dhiifama gaafate sana doorsisuu, hidhuu, ajjeesuu fi dararaa adda addaa irraan ga'uu qofa ta'ee argama. Afaaniin rakkoo fi gaaffii uummataa hubachaa fi dhaggeeffachaa kan jiru akkasumas kan furmaata karaa nagaaf sirrii argamsiisuuf hojjechaa jiru fakkeessee dubbachaa hojiidhaan garuu uummatatti xiiqii qabachuudhaan humna waraanaa qabuun hacuucee fi dhiitee bulchuu itti fufaa jira. Labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency jechuudhaan labsii wayyaaniin kaleessa labsee fi jeneraalota wayyaanee ummata saamuun sooraman deebisee akka saamanii fi jumlaan ajjeesan aangeesse kanaaf ragaadha. Labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency jechuudhaan kan wayyaaniin guyyaa kaleessaa gurraandhala 16 bara 2018 ammas deebisee labse kun bu'uura seeraa kan hin qabne haala jiru kan hin calaqqisne tuffii mootummichi ummataaf qabuu fi maal na dhibdee akkasumas of tuulummaan kan guutame tarkaanfii gara jeequmsaa badii fi diigamiinsa waliigalaatti geessuudha. Akkasumas itti foofaa fi haaromsa labsii lolaa mootummichaan ummata irratti duraanuu labsamee dhaabbattummaan hojiitti hiikamaa jiruudha. Kun ammoo tuffii wayyaaniin har'allee ummataaf qabuu fi ummata wajjin xiiqii qabachuusaa agarsiisa. Humni kamuu ummata wajjin xiiqii qabatee ummata mo'uu hin danda'u. Ummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa farra ummataa kan ummata wajjin xiiqii qabatee ummata lafarraa fixaa humnaan jiraachuuf wixxifatu kana karaarraa maqsuudhaan biyya keenyaa fi naannoo kanatti nageenyaaf haala gara furmaata waaraatti geessu uumuuf ummanni keenya keessattuu qeerroonii fi ummattoonni cunqurfamoon hundi qabsootti jiran dacha dachaadhaan akka finiinsan yaamicha qabsoo irra deebi'ee dabarsaa gama ofiitiinis kan yeroo kamuu caalaatti jabaatee qooda isaa kan bahatu ta'uu ifa godha. Dhaabotiin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waliin kana dhugoomsuuf akka hojjetan tattaafata jalqabe caalaatti bal'isaa deema. Dhaabotiin siyaasaa tattaafata adda bilisummaa Oromoo kanaaf deebii quubsaa akka kennan ammallee waamicha godha. Addatti ammoo dhaabotiin Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin lola ummata Oromoo irratti labsame kana maseensuun mirga ummata Oromoo kabachiisuu irrattii fi nagaa waaraa ummattoota hundaaf argamsiisuuf akka waliin hojjetan gajjabeessee waamicha isaa haaromsa. Gadaan gadaa xumura gabrummaatiin injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo gurraandhala 17 bara 2018. Abao jabeessa waqtii abaleessa gashee facaasa dafeeshee bobeessa akka jirtan mara dhahaa barbadeessa. Abao jabeessa waqtii abaleessa gashee facaasa dafeeshee bobeessa akka jirtan mara dhahaa barbadeessa. Abao jabeessa waqtii abaleessa gashee facaasa lafeeshee bobeessa akka jirtan mara
daha barbadeessa abaa'oo jabeessa waqtii yaabaleessa dhiiga ishee facaasa lafa ishee bobeessa bakka jirtan mara daha barbadeessa. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraatii qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis warraaqsa xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti godina Jimmaa fi godina Wallagga Lixaarraa haala naannicha keessaa akka nuuf ibsaniif jiraattota naannichaa haasofsiifnee jirra. Dargaggoo Abbaa Diggaa Abbaa Garoo godina Jimmaarraa akkasumas obbo Dabalaa Irkisaa godina Wallagga Dhiyaa Ona Qondaalaa irraa haasawaa waliin taasifne wal duraa duubaan isinii dhiyeessinaa faana bu'aa. Dargaggoo Abbaa Diggaa Abbaa Garoo godina Jimmaarraa egaa yeroo ammaa godinni Jimmaa raafama guddaa keessa jirti waan jedhamutu jira. Gabaa lagannaa wajjinis wal qabatee fincilli xumura gabrummaas adeemaa jira. Mee haalli naannoo irra jiru maal fakkaata qaamaan keessa jirta? Haalli naannoo irra jiru dargaggoonni manguddoon jaarsoliin abiyyiin hundi hiriira bahee mirga isaa gaafachaa jira. Abbaa biyyummaa isaa falmachaa jira. Sochii addaa godhee magaalaa keessa, magaalaa Jimmaa keessa, magaalaa Yabbuu keessa, magaalaa Haroo keessa, magaalaa Geenje keessa, magaalaa Bulbuloo keessa haga Aggaarotti adeemee wal qabatee waan guddaa gabrummaan dura haa ka'u, mootummaan wayyaanee nu haa ga'u. Oromiyaan kan Oromooti, abbaan biyyaa Oromoodha. Injifannoon kan uummata Oromoo haa ta'u. jedhee dhaadannoo adda addaatiin hidhamtoonni siyaasaa martinuu nu sagandachiifaman waajjiroonni hundinuu wajjiniin hiriiranii yeroo ammaa kana keessa waan guddaa gabrummaa kana fincila kana waliin wajjin gaggeessaa jiru. Dargaggoo Abbaa Diggaa hiriirri kun egaa diddaa gabrummaa kan gabaa lagannaatiin jalqabame gaafa sana magaalaa Jimmaa keessatti guutummaan cufamuu isaatu nus gabaafnee jirra. Kana wajjin wal qabatee ijoollonni du'an jiru. Mee ajjeechaan sun akkamitti raawwate maalirraa ka'e nammoo karaa nagaatiin hiriira isaa ba'e? Inni karaa nagaatiin hiriira isaa ba'ee jennaan agaaziin humni waraanaa gaafa awwalaa haala nagaatiin gaggeeffame wanti tokko rakkinni ture. Gaafa lammataa fileeniidhaan agaaziin Finfinnee irraa ergamee dhufee agaaziin sanaan booda ijoollee irratti dhukaasaban. Magaalaaleen atammanaa kaaftu hundi isaaniitu karaa fakkeenyaaf amma gara Gembeetti kanatti kaaftu karaa Aggaarootti gadi bu'aadha. Karaan sun immoo godinoota Oromiyaa lamaa fi naannoo uummattoota Gaambeellaa kan ittiin deemanudha. Daandiin sun cufameera jechuudha yeroo ammaa? Daandiin sun guutuun cufaadha. Hundinuu cufamee uummanni ammallee gaafii isaa hinuma gaafataara. Bakki hundi manni hundinuu waaqni hundinuu cufamee kan inni jiru yeroo ammaa kana keessa. Bulchiisni kana wajjin gaaffii isin itti dhiyeeffattan bulchiisni godina Jimmaa deebii isinii kenne qabaa namoota du'aniif immoo fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaas maal jechaa jira waraanni quba qabeenya keenya malee dhaggalee jedhani godina Harargee bahaa gaafa ajjeechaan sun raawwatu garuu ammas ajjeesaatuma jiru. Isa godina Jimmaa keessatti raawwate kanaaf bulchiisni waan jedhe qabaa laata? Bulchiisa aanaa gommaa engadda hiriira irratti hirmaannee erga magaalaa Gembeetii kaane wal qabannee gara nama 5,000 kan ta'u dhannee bulchiisa gallee bulchiinni waajjira cufatanii deemaniiru. Magaalaa Aggaaroo jechuudha. Aanaan gommaa kun Aggaaroodha? Aanaa gommaa magaalaa Aggaaroo keessatti bulchiisa dhannee uummata 5,000 wal hiriira kana gaggeessee hiriira kana irratti argame magaalaa Aggaaroo ta'ee magaalaa Aggaaroo ala bulchiisa bulchiinni cufaadha. Waajjira cufaniiti kan jarri deeman nam tokko hin jiru waajjira keessa magaalaa keessa naannofnee dhaadannoo adda addaa godhee qeerroon sanaan booda mana kidibee poolisiin Oromiyaa admaa battaanii turanii jarri immoo uummata irratti boombii haaraa kana gaggeessanii ijoollee sadii shamarran lamaa fi dhiira 5 tokko ijoollee gara 6 tokko jalaa reebanii miidhaniiru. Magaalaa Aggaaroo keessatti immoo kun? Magaalaa Aggaaroo keessatti.
Meega amma maaltitti fufaa haala kamiin uummanni kun gaaffii isaa deebii argachuu danda'a gaaffii gaafatuuf edda qaamni bahee deebii sirnaan kennine maaltu ta'uudhaaf deema Abbaa Diggaa? Amma qeerroon qabsoo kanatti fufee haga gaaffiin bilisummaa Oromiyaan bilisoomsuutti itti fufna jedheeti kan inni ammas hiriira kana gaggeessaa jiru. Aanoliin Jimmaa kanneen fakkeenyaaf gara Finfinneetti ol ba'anu warra akka Sandaaboo jiru naannoo sanatti maaltu jira waan quba qabda? Hadha naannoo Walqixxee irraa erga jalqabee Walqixxee aanaa Goonii Shawaa keessa jetti Walqixxee irraa erga jalqabee Asgibeen as tahee Sokorruu, Abbaltii, Jannabaa, Diimtuu, Sarboo, Sandaaboo haga dhufee Jimmaan gahutti cufameetuma jira amma. Hiriira guddaa gaggeeffamaa jira. Mee dhuma irratti haala naannoo sana jiru ilaalchiftee uummata Oromoo biyya alaatii fi biyya keessaa sagantaa kana dhaggeeffatuuf yoo dhaamsa qabaatte? Dhaamsan qabu yeroo ammaan kana ilmaan Oromoo kaabaa kibbaa ba'aa lixaa kaayyoon isaa bilisummaa haga bilisoomutti harka wal qabannee tokkummaa keenyallee walii wajjin kaanaa kan jedhu. Obbo Dabalaa Irkisaa godina Wallagga Lixaa ona Qondaalaarraa haala yeroo ammaa godinni Wallagga Lixaa fi naannoon Qondaalaa keessa jiru maal akka fakkaatu dhaggeeffattoota keenyaaf nuu ibsaa. Kooleentaa godinatti godinsa wanti jiru tokko guyyaa nagannaa gabaatu ture. Guyyaan nagannaa gabaa kunis mootummaa abbaa balaaleffachuu irraa kan ka'edha. Innis qabxii saddeet irrattidha. Tokko hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa hidhaa keessaa nu ba'an kan jirudha. Lammaffaan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'udha. Inni sadaffaan Finfinneen kan keenya faayidaa nuyi asirraa argannu guutummaatti kan keenya waan ta'eef nuuf mirkanaa'u namni biraan argachuuf hin qabu kan jirudha. Waraanni Oromiyaa keessa waraanni mootummaa federaalaa Oromiyaa keessaa buqqa'ee gara daangaa eeguu haadha kan jirudha. Warrootni nama ajjeesan seeratti kan dhiyaatan haaromsi gadi fagoon nuuf gaggeeffamu qaala'insi gabaa nuuf asirratti mirga abbaa biyyummaa keenyaa nuuf eegamu kan jedhu qabxii gara sababeeffachuudhaan biyyoota sadii laguun gabaa Koreeraa namni hojjechaa ture mana qorichaa duwwaadhaa namni geejjibii kan illee sochoonu. Lafa meeshaan qabxiiwwan saddeettan kan sanyii godhachuudhaaf hiriira baanee inni aanaa Qondaalaa harmootii abbootii amantiitiin jedhee guutummaa guututti hiriira kana baanee dhaadannoo isaanii hamma sa'aatii jaatti sagalee kan dhageessanii gara nagaadhaan hiriira kana baanee qaamni mootummaa poolisiin Oromiyaa kan keenya kan jedhuun ajjabamanii poolisii kanaan ajjabamanii nagaadhaan deebi'anii galaniiru jechaadha. Kan wanti jiru. Gaaffii meesa kaleessumarraa iyyuu hakaanuuti. Inni kaleessaa kun gaaffii isin bifa sanaan dhiyeeffattan qaamni bulchiisaa deebii isinii laate qabaa? Qaama bulchiisaa keessaa bulchaa naannoo Qondaalaadhaa obbo Hattaamuu kan jedhan dhufanii gaaffii keenya waan mootummaan keenya hojjechaa jirudha jedhanii deebii hamma ta'e deebi'aniiru. Isaan immoo qaama laallatuuf miidiyaatti firii dabarsinaa kan jedhu deebii kennan argamaniiru. Fakkeenyaaf amma gaaffiin keessanii gaaffii hidhamtoonni siyaasaa hiikamanuuti. Gaaffii hidhamtoota siyaasaa kun immoo waggaa 26 guutuudha Oromoon kan hidhamaa jiru. Warreen amma umriin du'aa itti murtaa'ee mana hidhaa keessa jiran jiru. Isa kanaaf sadarkaa aanaatti deebiin laatu jettaniitu gaafattan immoo maal dhawaansaa? Inni kun sadarkaa aanaatti deebii laachuuf hin danda'anii
garuu sagalee keenya kana nu dabarsan sagaleen keenya immoo namnurraa fuudhu yoo ta'u sagalee keenya dhageessifachuudha kaayyoon keenya inni guddaaf olaanaan iyyannaa keenya dhageessuudha namni kamiyyuu Oromiyaa keessatti kanneen socho'u dhorkine fakkeenyaaf kanneen akka obbo Karaa Garbaa fa'aa dhalaniiru kanneen hafan immoo naannoo 3,000 ta'an kan inni qonnatti dhaabbatanii amma inni fixaatti hafan jiru isa kana amma fiixaadha heenee sagalee qabsoon keenya bifa qindaa'aa ta'een kan itti horadha. Akkuma yaadatamu godina Wallagga Lixaa keessatti fincila xumura gabrummaatii wajjin wal qabatee daa'imman maanguddoonni wareegama lubbuu kafalan qe'ee isaanii keessatti achi dabarree immoo bara 2005 akkuma yaadannu daa'imni waggaa 12 taatu Dirribee Jifaar godina Wallagga Lixaa keessatti Dambidollootti kan isheen duute isa kana dabalatee mootummaan kun aga kana hunda uummata kana ajjeesaa jira hidhaan immoo kunoo kanuma itti fufee jirudha hagar'aatti illee guuramaa jiru mee furmaanni kana isa waliigalaa maal ta'uudha danda'a obbo Dabalaa? Inni kun egaa furmaanni isaa tokko rabbitti dhiyeessee amma danda'amaa ta'etti immoo sagalee keenya dhageessifnee uummanni Oromoo bahaatira haalli ta'uu jiru sagalee isaa tokko ta'ee qabsoo kanas ammas akka inni itti fufu Oromoo kana wantoota nama ajjeesanis akka mootummaan kun dhiyeessu ammallee qabeen keenya kan dhaabbatee kan itti fufuudha jechaadha. Waa'ee haaromsaa kaaftanii turtanii haaromsa gadi fagoo booda egaa naannoo Oromiyaa keessatti jijjiirama jira jedhanii dubbataa turanii sila kaaseetan ture waa'ee du'aa namootaa keessattuu warra poolisaa waraana agaaziitiin du'aa jiranu guyyaa dheengaddaa godina Harargee Bahaa Amarreessaa keessatti lubbuu namoota meeqaati kan du'e namoonni qonnaa isaanii keessattuu osoo midhaan galfatanuuti kan du'anii isa kana mootummaan naannoo Oromiyaa hambisuu hin dandeenye sana bira darbee egaa uummanni uummataa waraana isaa poolisii kan sirna sanaaf hojjetuyyuu waraana agaaziitiin du'eera biyyattiin mootummaa meeqaan bulaa jirti moo egaa agaaziitu biyya bulchaa jira obbo Dabalaa? Inni kun egaa mootummaan kun bulchaa jira jedha garuu humna isaaniitti fayyadamanii mootummaan federaalaatti mootummaan naannoo Oromiyaa inni jedhan humna isaaniitti fayyadamanii dhaqanii tajaajila uummata keenya irratti dhufaa qabanii odeeffannoo qabuun naannoo nama sagantuu danda'e. Inni kun furmaata hin taa'u yookaan mootummaan amma jiru furmaata kaa'atee baanee amma qabsoon keenya namni keenya du'aa qabsaan India qabsoon immoo itti huba sagalee jedhuun amma illee borollee mootummaan kun ajjeesuu dhiisaa uummata Oromoo hidhuu dhiisa kan jiru abdii akkasii qabnu amma illee qabsoon keenya immoo kan itti hubu qaqqaara yoo bini ajjeeseef yoo bini dheessuudhaan booddeetti ni beeksisu dhii booddeetti ni beeksisu kanan biras warreen akka jeneraal Waaqoo Guutoo fa'aa warreen qabsaa'ota turan warreen akka Oliigaa Digilfaa jedhaniiti kan qabsoo kana fiigdaan amma illee qabsoon keenya itti hubaa jechaadha. Tole guyyaa har'aa tarii sabaa himaa biyyattii dhaggeeffattaniittu ta'ee beeku muummichi ministeeraa Wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo nan gadhiisaa jedhee aangoo qabaatanii isaanii bakka marcumarra hin jiru dhugaadha. Aangoo murteessummaa sun jiraachuu dhiisuun waanuma uummanni irraa dubbataa jirudha. Mee isa kana oo akkamitti ilaaltu waan haalli jiru garamitti deema isinitti fakkaata akkuma tilmaama keessaniitti? Kana miidiyaadhaan akka nama tokkotti adeemaa ture. Garuu haalli jiru kun garamitti deema kan jiru kun ishee baay'ee Oromootti waan naqudhaaf lameen dhiyaataa jira hidhamtoonni siyaasaa baaniiru mo'amuun koo bilooluu kan jedhuun waan bakka gadhiisaa jiran natti fakkaata. Dhumarratti uummata Oromoo biyya alaa biyya keessaa jiru dhaamsa kana sababeeffachuun dabarfattan qabdu? Uummata Oromoo biyya alaa jiruun biyya keessa jiru illee itti argamsiidhaan waliin qoodin danda'anii waliin qoodin ammallee uummanni Oromoo sagaleen isaa alaaf keessaan tokko ta'ee qabsoo kana kan itti fufan hanga dabarsuu barbaada.
Obbo Dabalaa Hirkisaa godina Wallagga Lixaa ona Qondaalaarraa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jenna. dhaggeeffatoota keenya qulqullina dhabuu sagalee nuuf galchaa jecha kanneen yaada nuuf laatanii fi waa'ila keenya jaalfatan saayiluu hedduu galateeffan gama keessaniinis jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.